Nabiyyi Fayyiraan jedhama. Dhugaa kana barbaadu baay'een kaachaa ture. Eessa jira kan jedhu macaafota keessaa akkuma dubbisu akkuma raaju akkuma lallabu baay'ee dhugaa barbaadaan ture. Daawit Gobbisaan jedhama. Paastariidha jechuudha. Maqaan koo Raajii Urgeessaa Guddinaan jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ani akka dhuunfaa kootti lammaffaan dhaladhe yoon jedhee natti xiqqaata jechi kun. Inni ibsuu jechuu koodha dhuguma dubbachuudhaaf umurii amma kana keessa jiraadhaa turetti ituun of hin beekinii fi wanta barbaadu sana ituun hin argin jiraachaan ture nama irriba guddaarraa dammaqee wayiin ofitti fakkaadhee akka nama haaraa dhalatee hin ta'e. Gooftaa dhufee kan tajaajiluu jalqabee naannoo waggaa 15 ta'eera. Kanaan adda akkana lammata dhufee gooftaa argateetti keessumaa keessaa Raajicha Daani'el keessatti boqonnaa 2 boqonnaa 7 irratti kan hin baradhe kana akkaataan kaleessan itti lallabaa tureef akkaataan ani waldaa kanatti itti baradhe garaagarummaa guddaa qaba. Guyyaa sanbataa ani kan hin beeku sanbata isa guddaadha jedheen akkasitti barsiisas akkasitti barataa turanis sanbanni kun garaagarummaa sanbata kana isa kam akka ta'e waldaa kanatti dhufee barachuu irraan kan ga'e paastor obboleessa keenya nu jidduutti nu barsiisee irraan kan ga'e sanbanni isa kam akka ta'e adda baasee baruu kootiif akka namoota dhaloota lammata dhalateetti nuuf laalan jedha. Jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa kan taatanii lafa jirtan hundumaatti ayyaanniif nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha iddoon itti argamu kun waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa kan magaalaa Finfinnee Damee Aqaaqii keessatti argamudha. Iddoo kanatti kan argame keessummoota addaa qabachuudhaan keessummootan wajjin jiru kana wajjin wal isin barsiisee akkuma kana ergaa eebba Waaqayyo isaaniif kenne isinii qoodanii isinis Waaqayyoon akka galateeffattaniif sagantaa kana qabadhee dhiyaadheera. Obboloonni keenya kun Waaqayyo isaan waamee waamicha Waaqayyoof tole jedhanii karaa miidiyaa Hoop chaanaal Itoophiyaa ergaa sagalee Waaqayyoo darbu dhaga'uudhaan murteessanii ofii isaanii dhugaa kana barbaaduudhaan barumsa dabalataa argachuuf walii galuun dhufanii leenjiif iddoo kana turani. Guyyaa roobiirraa jalqabe sagantaan addaa obboloota iddoo kana jira wajjin Aqaaqiitti gaggeeffamaa ture. Waaqayyoo hammam akka isaan eebbise eenyu akka ta'an eessaa akka dhufan eebba iddoo kana argatanii fi gara fuulduraatti immoo barnoota kanaa booda akeeka maalii akka isaan qaban gaggabaabsanii nutti himu. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Jalqaba irratti isaan kun keessummaa jalqabaa kooti. Maqaa isaanii fi eessaa akka dhufan ibsuudhaan jalqabu. Turtii gaarii nuuf haa ta'u. Nabiyyi Fayyiraan jedhama. Kan hin ture magaalaa Walisooti. Akkasuma dhugaa kana barbaadu baay'een kaachaa ture. Eessa jira kan jedhu macaafota keessaa akkuma dubbisu akkuma raaju akkuma lallabu baay'ee dhugaa barbaadaan ture. Erga wal barree booddee immoo baay'ee wangeela barbaaduuf sirrii isaa dhugaa isaa barbaadu ibsuu labsuuf baay'ee kaayyoo waan hin qabuuf obboloota kanaa wal baree ammallee borullee hojjechuuf kaayyoof karoora koo kan ta'edha. Gabaabinaan ani pinchaaniyaalee kana nan laala yeroo hundaa nan dhaggeeffadha galgala ganama nan laala otoo laaluu asirratti silkii argadhee akkaataa isaan barsiisan kana barsiisu waan nan hawweef waan nan fedha qabuuf booda bilbilaa wal argadhee amma wal quunname amma dhufee akkammoo borus iftaan baradhu barsiisu kaayyoo fi karoora koo kan ta'edha. Turtii asii hanga barannetti hanganii baradhetti namni xumureen jedhu baay'ee na afadhee yaada. Ammayyuu akkuma itti barachuuf fedha kooti. Baay'ee natti toleera, baay'ee gammadeera keessummeessuu isaanii, barsiisuu isaaniitti eenyu akka bakka bu'uudhaan baay'ee gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Ammallee itti fufaa Waaqayyo sana eebbisan dhokatee ture. Amma mul'ata Daani'el keessaa akkaataa itti lallabu kan biraa ture. Akkaataa isitti baradheen adda kan ta'een baradhee baay'ee boruufillee iddoon baradhe kana immoo dhaloota qaqqabsiisuuf kaayyoof karoora kootii gara luukii 10 ol kan ta'u ajandaa kanarratti barreeffadheera. Amma isa kana immoo dhaloota biraan ga'uuf kaayyoo koo kan ta'edha jechuudha. Isaan kan hundumaa barataa turre amma isaan kan hundumaa immoo barsiisuu fi wayin immoo taaltoota dhaloota ga'uuf kaayyoo kooti kan ta'edha. Ani Daawit Gobbisaan jedhama. Paastariidha jechuudha. Magaalaa Walisoorraa kanan dhufe. Iddoo kanattis immoo kan argamee fi macaafa qulqulluu dhugaa sagalee Waaqayyoo baruudha. Sagalee Waaqayyoo kana qo'achuun dhalootarraas narraas waan eegamuu fi kamisarraa jalqabee amma guyyaa har'aatitti sagalee Waaqayyoo nyaachaa qo'achaa turre. Sababii kanaadha Walisoorraadha kanan dhufe. Turtiin nuti keessa turre ergama biraatiif miti akkuma dura jedhee sagalee Waaqayyooti kan irraa qo'achaa turre. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin nyaachaa turre. Akkuma wangeelli keenya namni namaaf gaariidha jedhu sana hafuurri Waaqayyoo nama Waaqayyoo keessa goree
waan isaaniif ife nuuf ibsaa nu barsiisaa turanii anis immoo kaayyoon koo gara fuulduraatti isanaa ife kana dhalootaa ibsuudhaa fi kaayyoo koo akka ta'e garaa koo guutuu dubbachuu nan barbaada. Akkumani amma dubbadhee gara fuulduraatti waan naa ife kana dhalootaa ibsuudhaa fi kaayyoo kooti kutannoo kootis. Maqaan koo Raajii Urgeessaa Guddinaan jedhama. Kan inni dhufe katamaa Walisoo ganda Ejersaatiin dhufe. Dan dhufe Waaqayyo bara keessanaa eebbisuun jedha. Raajii Fayyeeraas barasaa Waaqayyo eebbisuun jedha. Keessaan goree Waaqayyo amma kana nu hundumaa nu tajaajilee. Isas barri isaa eebbifamuun jedha. Isinis barri keessanaa eebbifamuun jedha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan akka eebbisu nan badha. Inni kun waan baay'eetu nu ifeeddan waldaa kana seenee waan baay'ee baradheera, waan baay'ee fudhadheera. Bu'uura naaf ta'u waan na ijaaru, waan immoo deebi'ee namootas barsiisee ijaaru waan baay'ee isaa baradhee, waan baay'ee isaa argee jira. Har'as borus baran barumsa kanaaf akka duubatti hin deebine akkan gadi fageessee baradhu ammayyuu yaalii guddaan qaban jedha. Isum kanaadha Waaqayyo bara keessanaa eebbisu hojii wangeelaa kanaaf immoo duubatti hin deebi'u ittuma fufaan jedha. Sanbata dura nuti uudiitti beennaa amma gaafa dhufnee sagantaa wangeela barannee eenyu jennu akka sanbata duraa ta'e nu ifeera. Isa kanas akka itti fufnu Waaqayyos nu gargaara. Barumsa baranne kanaan baay'ee isaa urdeena dhaabeeraa nanatti nattis toleera nattis copheera. Isa immoo waa'ee Daani'eelis waa'ee inni boolla bu'ee ba'ee afaan leencaa luugamee ba'ee sana asumna malee akkanatti baay'ee isaa keessa gallee otoo hin argine har'a garuu waan hubannoo kana arganneef waan hubannoo kana nyaanneef akka dhaloota biraan geenyu anis hawwiin qaba. Isinis akka nu duuba dhaabattaniin jedha. Tole galatooma luba Eliyaas baay'ee sin kabajnaa sin jaallanna. Ani kan inni dhufee ture magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataadha. An Abdiisaa Indaalaan jedhama. Asitti kan inni dhufe immoo umurii koo guutuu dhugaa waan jedhamu kana baruu nan yaalaan ture. Sirriitti nan yaalaan ture. Haga ammaatti dhugicha maal akka ta'e bira ga'uudhaaf irra dibaadhaan yoo ta'e malee bira ga'uu hin dandeenyeen ture. Haa ta'u garuu akka tasaa sagantaa fi karoora tokko malee as iddoo kanatti argameetiin jira. Haa ta'u garuu haalli asii ittiin turre dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ani akka dhuunfaa kootti lammaffaan dhaladhe yoon jedhee natti xiqqaata jechi kun. Inni ibsuu jechuu koodha dhuguma dubbachuudhaaf umurii amma kana keessa jiraadhaa turetti ituun of hin beekinii fi wanta barbaadu sana ituun hin argin jiraachaan ture. Nama irriba guddaarraa dammaqee wayiin ofitti fakkaadhee akka nama haaraa dhalatee ta'e. Kana jechuun asirratti wanti hin dhaamu barbaadu gaggabaabsee yeroo waan hin qabneef namooti dhugaa macaafa qulqulluu hin dubbannaa hin lallabnaa nuti warra dhugaa dubbatuudha warra samiitiif eegamu warra dhufaatii Kiristoos Yesuus lallabnuudha warri jettan dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dhugaa jirtu sana dubbachuu baruu yoo barbaaddanii as karaa luba Eliyaas addunyaatiin yookaan immoo karaa waldaa Adventistii magaalaa Haqaaqitti argamtu kana dhuftanii dhugichi maali akka inni ta'e bira ga'uu dandeessu jedhee yaada. Irra guddaatti dhuguma dhugaa sana hin barbaannaa warri jedhamnu yoo ta'e asitti dhugicha ilaaluun hin danda'amaan jedha. Ani jechatu na dhiba waan ta'eef baay'een gammadee asitti wanti ani argaa ture foolii Waaqayyoo foolii Yesuus. Ani umurii kootti mucaa waldaatti xiqqoo otoo hamaaf gaariin baafatiin nama waldaa turedha. Ta'us wanti arguu fi wanti macaaf jedhuu fi wanti achitti ta'u garuu miti irra dibaadha. Ta'u garuu mooraa kana keessatti dhufee dhugaa Waaqayyoo dubbachuudhaaf yoo ta'e akka waan jannata seenii natti ta'e haalotatu naa mijatutu hin taane dhugaan barbaadu sanaa wajjin walitti hin bahe waan ta'eef akkaataan keessummeessuu akkaataan dhugicha nama barsiisuu mana kana keessatti argamu fooliin Yesuus hin jira. Adaraa dhaloonni viidiyoon kun isin qaqqabe akka hordoftan isiniin jedha. Luba Eliyaas baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hojjettoonni waldaa kana keessas baay'ee ulfaadha. Waaqayyo bara keessan eebbisu jechuun barbaada isinin jaalladha. Ani kanan dhufe magaalaa Walisoo irraayi Maariqoos Gizaawun jedhama.
lafa kana argan dhufe baay'ee natti tole. Kaleessa irra diddiibaa yoo ture gaafa tajaajilamnus ta'e akkanatti gadi fageenya isaa nyaannis hin barannes garuu ergan lafa kana dhufe akkuma sagalee waaqayyoo keessatti kanatti sirri tanaaf bu'uura jireenya kootiif naaf ta'e bakka akka gibbii kana galee baay'ee natti tole jechuudha. Kaleessa baradhe caalatti sirri isaatti sammuu koo hiike natti tole itti gammade keessi koo illee itti na boqateera. Anis immoo kana fudhadhee dhaloota illee akkan barsiisuuf ergan sagalee kana nyaadhe akkan dhaloota barsiisuuf anis keessi koo sirriitti na boqateera. Kanaadha bakka adda lafa kana dhumne baay'ee natti toleera. Sagalee kaleessa hin baratamne baay'ee isaa argeera. Kaleessa hin hojjetamne baay'ee isaa fudhannee nyaanneera. Kanaaf baay'ee natti tole jechuudha. Dhaloota dhufaniif immoo isaan baradhe kana immoo ani immoo deebisee isaaniif immoo hiruu yookaan immoo isaaniif immoo cheer gochuu anis keessi koo mul'ata kana nan qaba jechuudha. Maqaan koo Guutaa Kennesaan jedhama. Kanan dhufee magaalaa Walisoo naannoo Ejersaa irraa wanti asitti baradhe waa guddaadha. Maaliif ifa guddaatu naaf ta'e. Akka nama Kiristoos duraan hin qabne akkasii jechuudha. Iddoo dhufee lafa kanatti barumsa guddaan argadhe. Waaqayyo immoo bara keessa na eebbisu. Nuti karoorsinee otoo hin taane waaqayyo gaa karoorseet fedha isaa taanaan otoo waliin barin waaqayyo gaa duraan akeeka qabaa. Riqicha ta'ee karaa raajii fayyeeraa wal nu barsiisee barumsa guddaa argannee waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Barumsa arganne kana immoo warra duuka keenya jiran ifa kana gallee isaaniif ibsuu qabna. Isaaniif qooduu qabna. Nuti baay'ee mogolee keenya barumsi kun nu jabeesse eessa akka jirru nu barsiise. Maaliif adeemsi deemaa dhufe maal fakkaata jedhee yoo nuuf gaafadhu baay'ee waliin argatu jechuudha. Kanaaf barumsa isinirraa qooddanne kana baay'ee mudhii keenya nu jabeesse mogolee keenya nu jabeesse sammuu keenya baay'ee firii godhe. Kanaaf waaqayyo bara keessan maatii keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Kanan dhufee ganda Kotobaa Alataa Aanaa Dandiiti. Garuu haalli barumsa keessanii baay'ee gaariidha. Karaa kamiinuyyuu barumsa takka hin argamne tokko argeetan ture. Karaa kamuu jettanii karaa baay'eedhaan jijjiirama guddaadhaan haala hunduma keessa jiru keessaa haala kaleessa kan hin amanne amaneen ture jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammayyuu immoo turtiin asii baay'ee gaariidha. Haala kam keessattuu haala keessummeetii keessattis haala kam keessattuyyuu baay'ee turtii keessan gaariidha. Ammayyuu ani immoo waan an baradhe tokko galee tokko tokkoon barsiisuu hin danda'a. Sagalee waaqayyo amma waan keessa koo kaa'e itti himuu hin danda'a. Kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu. Waa'ee guyyaa sanbataa irratti dhugumaa haala kaleessatiin adda wanti baratamaa tures wanti barannes haala kaleessatiin adda waan ta'eef tokkoffaa kaleessa sanbata boodaa waaqeffataa turree har'a immoo haala ittiin barannee haala wangeela keessaa dhageenyuttuyyuu sanbata duraa haala sanaas barannee jirra. Kanaaf ammayyuu warreen miidiyaa kan dhagaanii turan hundi isaaniiyyuu akka sanbata duraa kana nu waaqeffatan jennaa kan hin jedhu kanuma jechuu barbaada. Biraanuu Daandanaan jedhama maqaan koo kan hin dhufee Aanaa Walisoo ganda Obbii jedhamurraan dhufee. Gooftaa dhufee kan tajaajiluu jalqabee naannoo waggaa 15 ta'eera. Kanaan adda akkana lammata dhufee gooftaa argateetti keessumaa keessaa raajicha Daani'el keessatti boqonnaa 2 boqonnaa 7 irratti kan hin baradhe kana akkaataan kaleessan itti lallabaa tureef akkaataan ani waldaa kanatti itti baradhe garaagarummaa guddaa qaba. Isa kana keessatti gaafan duubatti deebi'ee ilaalutti bu'aa qabeessa ta'uu kootiif kana argachuu kootiif carraa kana argachuu kootiif baay'ee waaqayyo isin haa eebbisuun jedha waldaa kanaan. Lammataa immoo guyyaa sanbataan kan hin beeku sanbata isa guddaadha jedheen akkasitti barsiisas akkasitti barataa turanis sanbanni kun garaagarummaa sanbata kana isa kam akka ta'e waldaa kanatti dhufee barachuu irraan kan ga'e paastor obboleessa keenya nu jidduutti nu barsiisee irraan kan ga'e sanbanni isa kam akka ta'e adda baasee baruu kootiif akka namoota dhaloota lammata dhalateetti nuuf laalan jedha. Ammas gara fuulduraatti adaraa kanan jedhuuni obboloonni keenya miidiyaa kana dhaggeeffataa ilaalaa jirtan garaagarummaa macaafa qulqulluutii fi hubannaa macaafa qulqulluu kana irratti hirmaattanii
carraa kan argattanii akka barattanan jedha. Karaa kootiin bu'aa gaarii argadheera. Dhaloota immoo na duuba jiraniifis akkaataan barsiisuuf adaraa fudhadheera. Gara fuulduraattis ammas barumsi kun xumura otoo hin ta'in na'afa. Naa obboloota keenya waldaa kanaan adaraa kanan jedhu ammas mul'ata waan isin keessa kaa'e kanaan wantoota nu afan kana daandii kana akka nu barsiiftan adaraa isin irraan kaawwadhan jedha galatoomaa. Kan jaallatamtan kabajamtoota obboloota daawwattoota keenya wanta amma darbeef ergaa dhageessan kanatti baay'ee akka gammaddan abdii guddaan qaba. Turtii isaanii keessatti akka eebbifaman dhugaa addaa akka argatan afaanuma isaanii irraa dhageessanittu kanaaf Waaqayyo guddaa haa galatoomu. Isinis immoo kana booddee obboloonni kun murtee isaanii kanatti akka jabaataniif hundi isaanii tajaajiltoota kan isaanii jaarsolii waldaati kan isaanii paasteroota tajaajiltoota waldaati. Kanaaf dhugaa hubatan kanatti jabaatanii akka isaan dhaabataniif kadhannaa keessaniin akka isaan wajjin taatan asumaan adaraa isiniin jechuun barbaada. Sagantaan kun amma kan akka eebbifamuu fi akka inni milkaa'u kan godhani obboloota galateeffachuun barbaada. Karaa adda ta'een miidiyaa Hoop chaanaal irra warra hojjetan qilleensa sanarra hojii hojjetamaa jiru baay'eetu jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dadhabbiin keessan gatii qaba kun hojjisaa kunooti. Asittis iddoo kanatti ana wajjin obboloota jarreen kana tajaajilaa turan hunduma keessan paasteroota wangeelaawwataa Waaqayyo isin haa eebbisu. Turtii gaarii ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Dabalataan miseensonni waldaa warri kanaan dura dhugaa kana beektanis namoonni dhugaa barbaadan kan Waaqayyoon barbaadan akkuma kan waan jiraniif kadhannaa keessaniin waan goota waan dandeessaniin namoota dhugaa kana argachuu malan bira akka geessan yeroon kun yeroo Waaqayyooti. Yeroo Waaqayyo hojjetu isinis hojii Waaqayyoo akka hojjettan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Yaadni Waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u.